Rabbiin imaana sabrii fi jajjabina guddaa isiniif haa kennu. Hawaasni keenya addunyaarra jirtan, hawaasni keenya kan musliimaa biyya Jarman keessa jirtan, kan amantaa biraas qabdan, kan gadditan, kan rifattan, kan akka malee onnee fi qalbiin isin cabe hunda Rabbiin sabrii, jajjabinaa fi imaana isaa isiniif haa kennu. Obboleettii teenya Hilwaa Isaa akkasitti har'a kunoo awwaalchisii biyya Jarmanitti magaalaa Regensburg irratti geggeeffamee obboleettii teenya kabajaadhaan awwaallannee jirra. Obboleettii teenya awwaallannee Rabbiin gaa warroota sii awwaalanis kennuu siin jenna. Akkasii kun obboleettii teenya awwaallee jirra. Awwaalchis argitanii jirtanii. Qabri islaamatti awwaalantee olloota sii kan musliimaallee isin garsiisee jira. Sabbara Rabbi sabrii fi imaana jajjabina isin haa kennu. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh siin jira.